Assalamu alaikum akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii hadallee viidiyoo biraatiin hooli agarree jirra jechuudha walitti deebinee jirra akkuma asitti fuuldura keessanitti agartanii dinnicha akka viidiyoo nutti dheeraneedhe kuncifadhee qopheeffadhee dhufeenii jira dinnichaan xiqqoo maxareetiin bichuu xiqqoodha kan koo jechuudha hadha koolee hojjannu maaksii fuulaa baay'ee bareedaa ta'ee fi baay'ee fuula keenya wantoota gurraacha nurratti yaa'anii fuula keenya kan goggoguu fi fuula keenya waliin nu shontooruu walitti nu dadacha'u jechuudha fakkeenyaaf akkana waliin nu ta'u jechuudha kanniiniif baay'ee furmaata kan ta'anidha kan qabadhee dhufee jechuudha waa ofii kan kooti mokkoree faayidaa irraa argadheera asitti immoo muuzii tokko argaa jirtu hadha muuziin kan fayyadamnu muuzii keessaa osoo hin ta'in kan gubbaatti kan fayyadamnu isa qoola isaa jechuudha. Akkuma asitti argitan muuzii quncifadha. Muuzii kan barbaannu kan keessaatii miti kan gubbaa waan ta'eef isa kana hin kenna. Amma akkuma asitti argitan isa kana hin muradha muuzicha kiyya qoola muuzii kana. Kanangata akkasumas dinnichaadha dinnichaanis faayidaa guddaa fuula keenyaaf kenna fuula keenya bareechisuudhaaf laaffisuudhaaf wantoota gugurraacha nurratti baan nurraa balleessuudhaaf jechuudha baay'ee nu gargaara jechuu dinnichillee muuziin illee akkasuma waa baay'ee faayidaa danuu qaba faayidaa isaanii akkuma isinitti wantoota fuula keenyarra shontooranii immoo dadacha'anii yeroo malee umrii malee jechuu wantoota sanii nurraa balleessuudhaaf baay'ee faayidaa guddaa nuuf kenna jechuudha akkuma asi argitan lachiinuu haala kanaan muradhee jira asitti immoo distii qopheeffadhee jira jechuu akkuma isin argitanii asitti distii kanatti naqadha lachiinuu walitti qabee eega distii kanatti buusee boodatti immoo bishaan itti buufadha Ubaya tokkorra wanti aganana hafee jira jechuudha laale kun akkuma argitan haala kana bishaan itti buufadhee jira amma ibidda kootirra kaayee kolbatti bilcheessa jechuudha haga inni kolbatti na bilchaatu billaadha amma akkana lingootamaan kan hin jiru naan hin jedhinaa egaa kana gooniin boodetti immoo ibidda keenyarra kaanee kolbatti bilcheessuu qabna wayim billaadhaan wayim shookkaadhaan akkana koraantanii ilaaltanii eega dinnichi isinii bilchaatetti irraa baafna jechuu amma ibiddarra koonee bilcheeffanna amma kaa asitti akkuma agartan dinnichaa fi qoola muuzichaa keenya ibiddarra kaanee nuuf bilchaataa jira haga inni nuuf bilchaatu immoo wantoota dursinee fuula keenya irratti godhachuu qabnu odoo isan dibatiin isa hojii hojjanna jechuu akkuma asitti argitan buna shaayii maankaa tokko qopheeffadhee jira asitti illee sukkaara shaayii maankaa tokko qopheeffadhee jira lachuu walitti buusaa haaluma isin argitan kana asitti olive oil qaba isin zayitii isin fuulli keessan isinii fi jaalatu itti godhachuu dandeettanii kokonaat oil almond oil argan oil ka barbaadan keessaa tokko jechuudha ani akkuma isin asitti argitan isa olive oil itti godhadha egaa jara kan itti buusee ka'een boodatti immoo waliin gahaa kanatti egaa isa akkanatti waliin ga'ee ka'een booda immoo diqqoo aannan qopheeffadhee jira aannan itti buufadha haaluma kanaan akkanatti dursinee fuula keenya qoshaashaa irra jiru kanaan kaasuu qabna jechuudha akka wanti nu godhanne hundumtuu faayidaa nuuf kennu haala kanaan qopheeffadhee jira fuula keessan dursitanii kolba dhiqachuu qabdanii amma maal godhaa haaluma kanaan amma kun fakkeenyaaf fuula kan kooti isiniin haa jedhu olive oiliin akka fuulli keessan hin goggonne isin gargaara baay'ee yeroo kanaan akkana gashartan immoo akkanatti kaastaniin jechuudha akkana fuula keessan irratti qassa jettanii immoo suuta jettanii akkanatti fuula keessan irratti riddanii jechuudha akkanaan jechuu akka fuula keessan fakkeenyaaf kun fuula keessanaa jennu akkanaan riguu qabdan akka zeeroo immoo geengootiin boqoo keessan lachuu jechuudha inna adda keessanillee suutumaan gara olii akkana godhaatiin akkasiin riguu dandeessanii
akkanuma goonee kun haaluma kanaan akkana akkuma amma harka kootirra reegusuuta jedhee akkanuma gootanii fuula keessanirratti riddanii wallahi dhugaa isiniin jedha mokkoree waan ofii kan kooti faayidaa irraa argadhe immoo na gargaare fuula kan kooti jechuudha. Dinnichaan akkuma suutaan wanti hundumtuu waan mana keessatti argamu waan ta'e waan keemikaala hin qabne ta'e faayidaa isinii kennuuf suutuma jedhee faayidaa isinii kenna jechuudha. Hadhuma gootanii hadhuma faayidaa san guutuu irraa argadhaa sun ta'e lawxii bicuu irraa argatanii faayidaa bicuu irraa argatan garuu guutumaan guututti hadhuma irraa argachuu hin dandeessanii jechuu. Haala kanaan akkanii dibannaa akkuma isin argitan akkana godhee eega akkanatti sukkumee ka'een booda bishaan labbi jedhe wayim bishaan diqqoo si'oo inni qabuun dhiqadhaa jechuudha. Kuna amma akkuma asii argitaniin bakki sukkuumame isa kana asittuu bunni fi sukkaarri fi olive oiliin diqqoosii lawxii nuuf kennee jira akkuma agartan. Amma kun fuula kan kooti fakkeenyaaf jechuudha akka fakkeenyaatitti eega akkanatti bishaan diqqoosii ho'aa ta'ee dhiqadheen booda asitti immoo aannan qopheeffadhee sooftii qopheeffadhee jira akkuma haala kana akkuma isin argitan jechuu. Sooftii kana aannan kiyya qabbanaadha. Sooftii kana akkana godhee aannaniin tuqee ka'een booda akkanatti xaragaanii akkuma isin argitan akkana godhee xaragaanii waan irra jiru hunda qoshaashaa irraa kaasa jechuudha. Amma yaa yeroo ramadaanaa kana godhuuf illee sa'aatii hin qabnu osoo jechuu hin ta'in yeroo hin teennan jira yeroo du'aa godhannee kaane salaannee kaane yeroo teennutti yaa guyyaa baay'inaan wujiin hin jiru yeroo ramadaanaa gara galgalaa irra wujiin kabaayyatu waan lulluuqiidhaaf illee ta'eef jechuu sa'aatii sansanii guyyaa irratti kateennee haga waan biraatiin sa'aatii keenya dabarsinu salaannee eega du'aa kadhannee booda ammoo kaanee fuula keenya wayimmoo qaama keenya eeguu dandeenya. Haala kanaan akkana godha akkana xaragaa jechuudha. Amma kunoo akkuma argitan naa bilchaatee jira haala kanaan jechuudha. Kunoo akkuma argitan dinnichaan akkanatti bilchaatee jira. Amma wanti godhu asitti waan ittiin daakkadhu qopheeffadhee jira. Maashinii kamiyyuu ta'uu danda'a kan juusii illee ta'uu danda'a. Maashinii mana keessaa qabdan kamiyyuu ta'uu danda'a. Isatti naqadhee daakkadhaa jechuu haaluma isin argitanii. Kunooti akkuma argitan haala kanaan hunda isaatu itti buufadhee jira. Itti qadaadadhee nan daaka. Kunooti amma haala kanaan daakkadhee deebi'ee jira. Asitti immoo waan itti buufadhu kaadhee qopheeffadhee jira. Kunoo isa kana fakkaata. Kana barbaadan bakka gurraacha qabdan hundaayyuu qaama keessan irra dibachuu hin dandeessanii an akkana godhee isa naafe tallaaja akka hadhaa isa kana akkanatti itti buuse meeshaan isin itti buuftan nutsuu fi qulqulluu fi gogaa ta'uu qaba. Isa kana akkanatti qadaadee waan tokko hin bal'a'u guyyaa 2 hanga 3 dibachuu dandeettan isanii olii hin ta'u. Amma kun kan dibadhu immoo asitti irraa buufadhee jira. Asitti avocado oilii nan qaba xiqqootti godhadha. An waan fuulli kan koo gogaa ta'ee fi warri fuulli keessan gogaa hin ta'in itti godhachuu dhiisullee hin dandeessan jechuudha. Warri fuulli keessan oilii ta'e jechuudha. Achirraan aansuudhaan immoo viitaamin C itti godhadha. Warri viitaaminii kana hin qabne burtukaana fi loomii fayyadamuu hin dandeettanii. Qabbitaa shanitti buufadhee jira. Itti aansuudhaan kolbatti waliin gahaa jechuu. Nu qabbanaa'ee jira garuu ho'aa miti akkana godhuu qabdanii fuula keessan irratti ho'aa hin godhinaa. Akkana godhe kunoo. Horroonni kana bichaan barbaadu deeyyettani ruuzii daakuu isaa ka daakkame yoo qabaattan isatti dabalachuu hin dandeessanii. Anadhaaf immoo kunnaaf gayaa akkana godhee harkaan koo wayim immoo fuula kan koota irratti dibadha. Haaluma isin argitan kanaan. Ani haga isin irraa deeme isa sanii bunaa fi sukkaara saniin fuula kan koo anis
sukkumeen hin jira achi dhiqadhee aannaniin xaxxaragee jira achi immoo anillee ammoo isinirraa adda ba'e isa kana dibadha jechuudha waan ofii kan kootii godhee fi waan ofii kan kootii godhu kan isin bira geessu malee wanta ofii kan kootii itti fayyadamne fi waan ofii kan kootii mokkorre isin bira hin geessu jechuu waan faayidaa naaf hin kennine waan faayidaa naaf kennuudha kan isin biraan gahu akkana goone haanuu goguu eenna haaluma kana ani waan qaamni kan koo baay'ee na goggoogaa waan ta'eef akka zayitii itti buusu warri qaamni keessan oilii ta'e waan tokko ittiin godhina oduma dibadhu qaamni kan koo na goggoogaa kunooti haaluma kanaan akkana godhe haganaa goguu eegaa kunooti amma akkuma asitti argitan kolbatti illee guutuu isaa gogee hin dhumanne garuu bootaan tokko tokko goggogee jira akkuma argitan haala kanaan jechuu amma hin dhiqadhaa fuula kan kootii jechuudha akka fuula kootiitti isin himaa jira yeroo dhiqadhu dura bishaan diqqootii ho'aa ta'e dhiqadhaa gatii zayitiillee qabuuf waan ta'eef jechuu diqqootii bishaan ho'aa ta'e dhiqadhee isa dhumaa immoo baay'ee bishaan qabbanaa ta'e dhiqadhaa bishaan qabbanaa ta'e dhiqadha jechuudha waliigalaa amma isa kana diqqoosa akkana susukkuumee dhaqee bishaaniin dhiqadha jechuu waan tokko saamunaa hin godhina yeroo kamiyyuu yeroo maaksii fuula keessanii dibattanii dhiqattaniin booda deebitanii saamunaa dhiqatinaa jechuudha odoof maaksii hin godhin fuula keessaniitti saamunaa dhiqachuu qabdan jechuu kun immoo kan godhamu fuula qulqulluu irratti amma dhiqadhee isinitti deebi'a kunooti amma akkuma isin argitan haala kanaan dhiqadhee jira garaagarummaa bootaan kun qabu fi kun qabuyyuu arguu hin dandeessan jechuudha kunoo haala kanaan guyyaa tokkoon lawxii bareedaa argachuu ni dandeessu irratti immoo yeroo godhaa deemtan fuula keessan nutsuu isinii godha jechuudha waan qoshaashaa hundarraayyuu jechuu kunoo akkuma argitan kunooti bakki dibatame isa kana kunoo liyyinati isaa isiniyyuu ilaalaa garaagarummaa isinuu arguu dandeessanii kunoo amma haga xargifaa kolbatti beeksisa kun gonni dibatamee fi kun gonni hin dibatamne kunoo haala kanaan liyyinnatii guddaa qaba guddaa jechuudha wanta ija keessanii irratti argitanidha kunoo sobaa miti haala kanaan mokkoraa isiniin jedhaa wallaa faayidaa guddaa irraa argattanii horroonni fuulli keessan isin jedhaa baay'ee bakki kun adii bakki kun diimaa bakki kun gurraacha ta'ee isin rakkisu jechuudha kana fayyadamta fuula keessan qulqulleessee tokko isinii gochuu hin danda'a ani kunoo haala kanaan mana kan koo keessa fayyadamee fuula kan koo haga danda'ameen uf eegaa jechuudha nuti dubartoonni yeroo deennee waggaa 20 ol eegataaniin boodatti ilmoo argannee hojjenne baay'ee fuulli keenya bal'atuutu dhufaa wanti garagaraa irra nu jalaa ba'a achirratti immoo gogee hafee xabaasaa ta'ee gugurraachataa wantoota akkana akka hin taane immoo dursinee afoo isaa akka wanti akkanaa nurratti hin raawwatamne wantoota akkanaa mana keenya keessa wantoota argatamu wantoota nyaatamurraa hojjetatu hin dandeenya fuula keenya ittiin of eeguu hin dandeenya jechuudha isinitti dheeressee viidiyoon kan koo kanarraa kunoo kana fakkaata akka isinitti tolu abdiin qaba oo isinitti tole like gochaa subscribe gochuu hin dagatinaa faamilii ta'aa waadanuu fi waan baay'ee walirraa barraa jechuudha isinirraallee baranarraallee hin bartanii haaluma kanaan viidiyoo har'aa geessinee jirra ama viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaaf naaf turaa